Sakuburi biqiltuuko ayyaana kabajuuf dhalliku wallaala nagammana bahee reeffisaa maaf gala kichuuko si dhabee akkamittan obsa nagammana baatee taate kaarrasaasa ola deemtu kiyyaa topheeko ilmoo koo marrimaan koo gaaddisa kuburii biqiltuu koo. Ibidda labuubaa walakkaatti bu'ee dadakoo meeqatu qilintootti du'ee imimmaan konkorree ittuu nama deesse adiiffatee bahee gurraachaan uwwisee jilbeenfadheen bu'aa ani obsa dhabee ola deemaa jigee tophee kootu cabee. Manni boy konfina jibbera Olli kiyyaa onee kananiin fagaate Haatas yaa bishoftu ormanatti taate Golli kiyyaa sonee kananiin fagaate Maali yaa bishoftu maa ilmoo nyaatte Dhaleeko ijoolleeko Ola deemtu kiyyaa topheeko gaaddisa kuburii biqiltuu koo. Guyyaan natti dhihee hamileen koo bu'ee bu'aa qofaan ta'ee iji koo na dubbee akkan siin qaqqabnee farki koo duwwaadha nana deemaaf malee ani sootuudha kee onnee dhiifamee koo qabrii bal'atee yokkana hubatee kan si gaalafatee kan jiraan gubatee kan nabbiit tawwaatee anaa nyaatul mookoo kan dhugaadhaaf dutee. Hinganii naan jettee wadaana barsiiftee ofumaa deebitee tumtuu nagattee
Ayyee ashama akkam jirtu hordoftoota walabummaa News Network kun sagantaa marii keenyaati. Sagantaa marii keenyaa har'aatiin keessummaa tokkoon qabadhee dhiyaadhee jira. Keessummaa koo sinni wal barsiisuun dura warri hordoftoota amantaa musliimaa sooma ramadaanaa baga nagaadhaan hiikoo geessan jedha. Eidal mubaarak isin jedha. Ittaanee keessummaa kootina wal isin barsiisaa keessummaan koo miidiyaa walabummaa News Networkidhaaf haaraa miti kanaan duratti waliin marii goonee jirra. Har'as immoo haala ta'aa jiruu fi hiriira biyya UK keessatti gaggeeffamuuf deemu irrattis marii kan goonu ta'a. Keessummaan koo har'aa obbo Nagaasaa Soorii jedhamu. Obbo Nagaasaa Soorii afeerraa keenya kabajanii dabalataan walabummaa News Network irratti argamu keessaniif baga nagaan dhuftan anaa dhufuun jedha. Hedduu galatooma walabummaa News Network keessummaa keessan gootanii naaf keessanii fi galatooma galanni keessan bilisummaa ta'u. Ayyee obbo Nagaasaa akkuma beekamu fageenya nu baatii kana keessa haala ulfaataatu mootummaa Itoophiyaatiin raawwatamaa ture. Isarratti gabaabinumaan kan dubbannu paartiin mormitootaa keessumaa adda bilisummaa Oromoo irratti hoogganoonni isaanii mana hidhaa utuu jiranii itti dabaluudhaan immoo dura taa'aa hooggana kanaa ABO obbo Daawud Ibsaadhaa mana keessatti ugguramanii turanii uggura sanarraa ka'uudhaanis mana isaanii deemanii dhaqanii illee mana isaanii cabsanii seenanii saamanii amma obbo Daawud Ibsaa maalirra akka jiran quba waan qabnu hin jiru wanti dhaga'amaa jirus hin jiru haalli taateen ta'aa jiru kun dabalee immoo uummata keenya ajjeesanii gataa jiru haala suukanneessaatu godhamaa jira Itoophiyaa keessatti mee asirratti maal hubattan? Egaati waliigalumatti wanti taateen biyya Itoophiyaa yookaan immoo empire Itoophiyaa sana keessatti ta'aa jiru yeroo yeroodhaati waan sammuu namaatti fudhachuudhaa fi nama amansiisuu yookaan immoo kuni dhugumatti ta'aatu jira jedhamee sammuu namaa fudhachuudhaaf nama rakkisudha. Taateen ta'aa jiru keessumattuu guyyaa guyyaadhaan kan ta'aa dhufu kan fooyya'u otoo hin taane kan badu kan hedduu lubbuu namaa qabeenyaa sammuu namaa walumaa galatti akkuma namumaatti dhalli Oromoo achi keessa jiru jireenyi isaa lubbuun isaa qisaasamaa jiru karaa adda addaadhaani aggaammii gurguddaa lubbuu balleessuu qabeenyaa balleessuu Oromoo eenyummaa isaa irratti hundaa'e Oromummaa irratti duulamee saba kana akka sabaatti cabsuu akka qoleensaa ol ka'ee hin deemne humna inni godhataa jiru tokkummaa Oromoon qabu sana cabsuu irratti yeroo kam caalaayyuu yeroon ammatti deemaa jiru kuni addunyaadhaaf ifa yeroo inni ta'edha kan inni jiru. Taateewwan amma dhiyooluma kanatti illee fudhannee yoo ilaalle ta'aa jiru hedduudha kan ta'e. Torbeedhuma lama yookaan sadii hin guunne keessatti naannoo Dambidolloo keessatti nama har'a dabalatee nama Afrii kan ajjeefame harkuma namaadhaan kan ajjeefame harka mootummaadhaan eegdota mootummaadhaan ittiin qabsaa'ota Oromoo maqaa balleessuudhaan ittiin nama ajjeesuudhaan ittiin qabataniitu nama ajjeesu. Taateewwan ammas ta'aa jiran karaa akkuma amma kaaste hayyuu duree adda bilisummaa Oromoo kun egaa Jaale Daawud Ibsaa haftee qabsoo Oromooti. Namoonni bara sana yeroo sana jiraatan qabsoo kanatti cichanii kan turan qubaan lakkaa'am keessaati kan lubbuudhaan jiru isadha. Umuriidhaan ga'anii kan taane kan du'an warri kaan ajjeefamanii wareegamaniiti. Warri immoo yeroo sanatti turan immoo warri hafan immoo mootummaa nafxanyaatti kan harka kennatanidha. Nama kana cichee dhaaba kana hoggana isaa jalatti waraanni bilisummaa Oromoo har'a akka addaatti uummanni Oromoo itti boonaa jiru kuni leadership isaa yookaan immoo hooggansa isaa keessatti kan walitti funaanamee ijaarame. Jagnoonni yookaan immoo waraana bilisummaa Oromoo keessatti ka darbe kan amma jirani hedduun isaanii leadership kana jalatti. Kuni mootummaa sana baay'ee kan inni shororkeessu. Nafxanyaa baay'ee shororkeessa. Namni kuni kan inni godhaa jiru namoota jaallansaa wajjin irraanii qabsaa'ota Oromoo wajjin irraanii wanti qabatamaan ta'aa jiru gama sana jiraachuu isaa mootummaan nafxanyaa argeera, PP'n argeera, diinni Oromoo argeera jechuudha. Kana balleessuudhaa fi ija qabsoo Oromoo
jaamsuudhaaf kan isaanii egaatee dhumarratti fiizikaal kan ta'an dhufaniitu hayyuu duree irratti duulanii mana irratti cabsanii bakka inni jiru akkaataan itti jiru iyyuu sadarkaa kanatti eenyullee sadarkaa hin beeknetti uummanni Oromoos miseensonni Adda Bilisummaa Oromoo dhaadhessitoonni Adda Bilisummaa Oromoo hundinuu yaaddoo guddaa keessa seenee karaa adda addaadhaan sochii guddaa taasisaa kan jiru akka kanaatti waliin isaan jiran. In fact kun waanuma eegamudha. Waan hin eegamne miti. Wanti haaraa nama godhu wanta galgala ta'uu isaati halkan ta'uu isaati malee kun eegamaadhuma. Kanaaf Addi Bilisummaa Oromoo balleessuun waan danda'amu isaanitti fakkaachuu danda'a. Garuu isaan hin baratan malee kana duras yeroo adda addaa waggaa hedduu kana duraa sirna Addawaawii keessattis waa hedduudha waan akkasii kan yaadame jechuudha. Addi Bilisummaa Oromoo akkuma yeroo adda addaa irra deebisnee dubbannu namoota dhuunfaa irratti yookaan immoo hooggantoota dhuunfaa garee tokko irratti kan hundaa'e miti. Gaaffiin uummata Oromoo Addi Bilisummaa Oromoo calqabarraa fuudheetti ol ka'e har'ayyuu hin deebine waan ta'eef onni Oromoo tokko Oromoo keessa jira. Hayyuu dureen Adda Bilisummaa Oromoo kan uggaraman turaniif amma complete communication ala ta'uudhaa fi physical kan ta'e karaa cabsanii irratti waraanaan eeguu isaanii hammam akka isaan shororkaan hammam akka isaan mo'aman hammam namni kun karaa hundumaadhaan sammuu isaanii mo'e kan argisiisu malee kan qabsoo Oromoos immoo kaammoo qabsoo Adda Bilisummaa Oromoo takkitti ishee taakku tokkitti kan durba deebisu miti. Adda Bilisummaa Oromoo akkaataan itti ijaarame akkaataa yeroo hundumaa hoogganni jiru diina harka bu'uu danda'a jedhee yaade leeriidhaan kaa'ee liidarshiipii kan kaa'e kan mul'atuuf kan hin mul'anne kan ifa ta'eef kan ifa hin taane akka kanaatti ijaaree ijaarsa cimaa eenyumaa ol sadarkaa mootummaa olitti qabu waan ta'eef Adda Bilisummaa Oromoo har'a balleessuun dadhabsiisuun hin danda'amu abadan hin danda'amu. Kanaaf wanti amma ta'aa jiru wanta nama shororkeessuu hedduu uummata Oromoo irratti kan ta'aa jiru. Har'uma sarraa kana mucaa waggaa naannoo 20 ta'u irratti fuudhanii meeshaa morma isaatti rarraasanii ofii isaanii akka shanee jedhanii yookaan immoo abbaa torbeedhaan jedhanii haadhaaf abbaa biratti uummata biratti rasaasaan tumanii yeroo ajjeesanii kuni mo'amuu uummata Oromootu hin taane mo'amuu mootummaa kanaa kanaa olan argisiisu hin jiru. Isaanii akka kanaatti gooneetu kana ajjeesne shororkeessituudha haa jedhani malee namni isaan amanu hin jiru. Komishinii mirga dhala namaa kan Itoophiyaa kan inni kaleessa baase hin jira. Akka isaan mana dhaadhaa baasanii Oromoo mataatti wiigii uffisanii wayaa wattaaddaraa uffisanii viidiyoo waraabanii komishinii mirga dhala namaa Itoophiyaa gabaaseera kan. Dhaqee mana hidhaadhaatii fuudhanii gara Shaashimannee geessanii wanta isaan akkas godhan. Poolisiin uummata keessa mana uummataa seenee uummata baasee qarshii kennaa jedhee shororkeessitee yoo didanii akka ajjeesuudhaaf sodaachisu gabaasni kun gabaaseera. Gabaasni kan gabaase qaama mootummaadha. Komishinii mirga dhala namaa kan Itoophiyaa niitiraalii ta'ee hin beeku. Yeroo calqabaadhaaf amma ta'e akka kanaadhaan dubbate mootummaadhaan kan ijaarame. Look kuni ofiisii kuni ragaa guddaadha jechuudha. Kanaaf mootummaan kun mo'amuusaa karaa hundumaadhaan mo'amu saayikooloojikaalis mo'amu siyaasaan mo'amu karaa hundumaadhaan mo'amu qabsoon Oromoo isaan mo'aa jiraachuu kan argisiisu uummata irratti hojii shororkeessummaa kan inni taasisaa jiru waan taateef taateen yeroo gabaabaa kana keessatti baatii tokko kana keessatti ta'e taatee hedduu kan hin irraanfatamne seenaa keessattis isaaniinis kan karaa adda addaadhaan isaan gaafachiisu uummata dirqisiisanii waa'ee filannoo irratti hirmachiisu kaardii akka isaan fudhan dirqisiisu yoo didanii rakkoo adda addaa irra geessisu kuni ittuma deemeedha kan inni jiru jechuudha. Kuni namni tokko yeroo mo'amu waan inni godhudha. Mo'amuu keessatti kan argitudha. Shororkeessuun akkasii namni tokko yaadaan yoo mo'e karuma abbaa fedhaan yoo mo'e miliitariidhaan illee mo'uu hin dandeenye jechuudha uummata kana. Kanaaf wanti uummanni Oromoo biyya sana keessatti qabu waliin qabu akkuma jirutti saba sakaa wajjirraan immoo akka Itoophiyaatti jiru gaaffii hedduu keessaa fi biyyi sun in fact seeraan hin diigamne malee diigamtee failed state ta'uu ishee kan argisiisu kanaa ol mallattoon kanaa ol hin jiru jechuudha. Biyyoota diigaman keessatti kan mul'atu Itoophiyaa keessatti kan hin mul'anne jiru. Siiriyaan diigamtee Siiriyaa keessatti wanjalli har'a argaa jirru Itoophiyaa keessatti argaa jirra. Hunduma isaa argaa jirra. Kanaaf hin jiru. Seerri hin jiru. Kuni alseerummaa
namoonni lafa kaanii nama kan biraallee of ijaaranii akka barbaadan gochuu sadarkaa danda'anittidha. Seerri hin jiru biyyi diigamteetti biyyi kun immoo yeroo diigamtu akkaataatti uummata hin fixnetti karaa nagaadhaan utuu danda'e ammayyaatti akka sanaatti gochuu malee biyya kana deebisanii gara durteetti illee deebisa jechuun mataan isaa balaa guddaadha kan inni qabu jechuudha. Kanaaf rakkoo gurguddaa mootummaan kun dunuunfatee uummata Oromootti keessattuu uummata Oromoo karaa hundumaadhaan siyaasa keessaatti baasuudhaaf yaaliin yaalu abjiin hojjetu wanta yeroo hundumaa jalaa kufuu fi aariisaa uummata irratti dhaqee ba'a. Dubartoota irratti ba'a. Dargaggoo irratti ba'a. Dhaqeetu dhukaaseetu ajjeesa. Utuun ajjeesiin dura harkaa bitaa mirgaadhaan isaan dhaabbatanii wattaaddaroonni utuun ajjeesiin dura argiteetta mucaa har'a dambidollootti mucaa daa'ima ajjeefan. Dambidolloo duwwaa keessatti har'a dabalatee torbee 2 torbee 3 keessatti nama 4 dargaggoo 4 kan ajjeefame. Nama mucaa nama PhD baratu dabalate. Kanaafi wanti taatee gurguddoodha kan ta'e ammas itti fufeetu ka jiru itti aanee lafa qabeenyaa uummata biyya sanaa kan ta'e hunduma uummanni irratti taaksii kaffalu lafa tokko kan amantii tokkodha. Amantiin kan biraan irratti fayyadamuu hin danda'amu jedhanii rakkoo isaanii uummata musliimaa irratti argisiisanii taatee guddaa keessaa tokkodha. Isaan beekaa sana godhanii karaa warra amantii ortodoksii xalaa barreessisanii sana godhan. Sana booda uummata jeeqaniitu nama rakkoo keessa geessanii immoo deebisanii akka waan akkasii kana dhaggeeffatanii dimokiraataan ta'an fakkeessuuf immoo deebisaniitu eeyyamu. Hojii xaabaa hojii kashalabbeen hojjettu kan hojjetan karuma abbaa fedheedhaan meejarmentii abbaa fedheedhaan mootummaa haa ta'uuti gareedhuma laga keessatti of ijaaree adeemu sadarkaa durii yookaan immoo shiftaatti illee miti hubannoo isaan qabanii jechuudha. Biyya sana akkaataa isaan itti fuudhanii deemaa jiranii boollatti fuudhaadha kan isaan jiranii kana keessatti garuu dirree waraanaa kan ta'ee jiru uummata Oromoodha. Dirree Oromiyaa ta'uu isaadha kan nama gaddisiisu bakka biraa waraanni hin jiru iddoo hedduu Tigraay irraa kan darbe waraanni dhufee Oromiyaa keessattidha. Finfinneen Oromiyaa keessadha handhuuradha. Waraanni achi jira, Wallagga keessa jira, Shawaa jira, Baalee jira, Arsii jira, Jimma jira. Hundumaa jira bakka hundumaa Oromiyaan jiru Boorana Gujii Harar iddoo hundumaa kuni naannoo Oromiyaa keessadha waraanni kan jiru. An dhufee waraanummoo eenyudha uummata Oromoota achi keessatti waraanatu hin taane bakka biraadhaa dhufaniitu waraanni Oromiyaa keessatti baname. Yoollee waan kun kan akka isaan barbaadan hin taane yoo ta'e uummata kana fixuudhaaf isaan wal ijaaranii dhufan. Namni tokko bakka biraadhaa yeroo dhufee bakka isaan malle keessa waa taa'ee namarratti rakkoo uumu qophaa'eedha inni dhufu humna isaa wanta beekuuf. Qophaa'ee dhufaa uummanni suni uummata garraamiidha kana duras uummata qabatee kan jiraate ulee isaa irraa eegsisaniiru kanaaf dirqiisanii yoo jiraatte kan hojjennetti jiraachuu yoo sanaa tachi wal fudhannee bannaa kan isaan jedhaa jiran siin balleessina wal fudhannee bannaa kanaaf waraanni Oromiyaa keessattiidhaan dirreen waraanaa taateetti Oromiyaan mootummaan hin jiru biyya sana keessaa kan mootummaan qabne Oromiyaadha. Kuni kana argisiisa guyyaa haadhaaf abbaa biratti uummata keessatti dhalatee guddate keessatti daa'imni fuudhame yeroo ajjeefamu mootummaadhaan yeroo ajjeefamu utuu uummanni argu deebanii eenyuutiin ajjeefne jechuudhaaf abbaa torbeedhaan ajjeefne jechuuf amma kominikeeshinii naannoo Dambidolloo amma ija isaa dunuunfateedha kan inni sobu jechuudha. Naa wanti jiru kana fakkaata taateewwan yeroo gabaabaa kana keessatti asuma ji'uma tokko illee kan hin guunne keessatti kan ta'e jechuudhumaaf. Tole galatooma mee egaa yaada bal'aadha kan nuuf kennitanii haa ta'uuti mootummaan kun gara filmaataatti deemaa jira akka dubbachaa jirutti filmaata demokraatawaa gaggeessanii deemaa jira jirutti karaa tokkoon nama ajjeesee ragaa guutuudhaan ifa ba'aa jira mootummaa addunyaa irrattis mul'achaa jira miidiyaalee garaagaraan haasa'amaa jira karaa tokkoon paartilee siyaasaadhaa ogguree mana cabsanii saamaniitu akka isaan hin sochoone godhaa jiru filmaata demokraatawaa deeman kana gaggeessuuf deeman kana keessatti isin akka muuxannoo qabdanitti yookaan immoo hordofaa jirtanitti haalli deemaa jiru kun filmaata kanaaf mijuu ta'e jettanii yaaddu? Waan filannoo jedhamu kun waansa har'atu hin taane kan dhume barreen gaddaa fulbaana 30 dura yowaa riizinii ga'aa malee yowaa darbe yowaa darbus immoo waloodhaan mariidhaan utuu hin taane rakkoo adda addaa keessadha kan inni darbe jechuudha. Wal hubannoon hin jiru naannoon Tigraay akkuma beeknu
hin fudhannee mootummaa mataa isaanii dhaabbatanii ijaarratanii jechuudha. Inni hafes immoo walakkaan darbuun qabu walakkaan darba jedhaa achirratti common understanding of memorandum of understanding amma kanaatti hin turre. Yoollee haa darbu jedhamee kiraateeriyaan taa'amee jira. Akka fakkeenyaaf akka addi bilisummaa Oromoo biyya sanaaf ka fayyadu jedhee kan kaa'e hin ture. Mootummaan garuu maal na dhibdeedhaanii tuffiidhaanii humni waraanaa na harka jira jechuudhaanii itti fufuu duwwaatu hin taane seeraa ala constitutionii biyya sanaa ala ka jiru sanaanii unconstitutional power extend godhu yookaan immoo marii malee isa kaan tuffateetu darbe jechuudha. Waa'een kanaa booda gaati. Fulbaana 30 booda mootummaan sun mootummaa seera qabeessa miti jennee amanna yoo ta'e filannoo sana geggeessuudhaaf mootummaan suni maal hin qabu jechuudha maandeetii hin qabu mirga itti hin qabu mirga itti hin qabu duwwaa utuu hin taane seera ala wanta ta'e mootummaan suni mootummaa sana duwwaadhaanii filannoon galmaan ga'amu yookaan immoo itti deemamu seera aladha jechuudha numtiyyuu jechuudha. Isa achirraadha kan dubbiin inni qabu. Mootummaan sun seera qabeessa miti. Sirna constitution irratti hundaa'ee minarsisan ta'e jennee amanna yoo ta'e. Stakeholders yookaan immoo qaamoliin biyya sana keessatti isaan ilaallatu dhaabolee siyaasaa dabalatee mootummaa qaama mootummaaf miti mootummaa dabalatee hundi walii galee common understanding jedhanii filannoo kana waliin taane itti gaafatummaa mootummaa duwwaatu hin taane nusi keessatti roolii fudhannee kan walaba ta'eenii boordi filannoo duukaatu deemna jedhanii rotoo ta'eeti filannoon kuni kan qaama tokko miti kan geggeessu jechuudha. Qaama sirna ala humnaan itti mootummaa ta'ee darbee filannoo dimokiraatawaa ta'e gochuu hin danda'u jechuudha. Achumattidha kan du'e. Filannaa dimokiraataa hin ta'u duwwaa immoo utoo hin taane siistemii itti isaanii deemanii keessattuu Oromiyaa keessatti paartiin Biltsiginnaa jedhamu forfeedhaan baheera. Forfeedhaan baheera. Kuni ifadhaa hin beeku isaanii karaa adda addaadhaan yeroo isaan dubbatan hin beeknan dhageenya. Keessaanis alaanis. Akka uummata tokko Oromiyaa keessatti humna hin qabne. Kanaaf maal gochuudhaan isaan irra ture? Karaa adda addaadhaanii dhaabolee siyaasaa warra gurguddoo adda bilisummaa Oromoodhaaf kafaa kana keessaa baasuun dirqama isaaniitti ture jechuudha. Tokkoffaa keessattuu dhaabolee kanarratti kan balaa guddaa isaan irratti fide isaan waliigaluu isaaniiti. Dhaaboleen kun waliigaluu jechuun mootummaa biyyuma sana dhuunfachuu sadarkaa danda'amu akka ta'e warri Biltsiginnaas baraniiru warri Oromoo ta'anii immoo akkanumatti garaa dhaafachi keessa bulanii goobanaan 21st century jabana kana isaan na'anidha kan isaan jiran jechuudha. Sababa kanaadhaaf dhaabolee gurguddoo kana hooggantoota isaanii taraa taraa yeroo adda addaadhaan tartiibaan tokko tokko sababa adda addaadhaan fuudhanii ugguruun isaan irra ture jechuudha. Hooggantoonni kun yeroo isaan ugguramanii hooggantoota haaraa baasuun yeroo fudhata jedhanii isaan yaadan. Garuu kan nama ajaa'ibsiisu waa isaan ugguramanii hooggantoonni kan biraan immoo baay'ee intelligent kan ta'anii karaa adda addaadhaan jalaa ba'aa dhufan. Akka fakkeenyaaf akka Battee Urgeessaa fa'a. Kun immoo ammas isaan naasise. Kun immoo isaa dhufan leadershipiin akkasiin jedha. Isaaniinis fuudhaniitu uggaran jechuudha. Yeroo uggaranii kanaa booda filannoo keessaatti ba'aa jechuu isaan hin barbaachisu. Dhaabni sun ofiisaa dirqisiifamee maal jedhaa fedhii isaadhaanii maadhaa ani socho'uu hin danda'u. Biiroon kos cufameera. Iddoo tokkochuu mirga hin qabu. Miseensi kun ajjeefama hin hidhama. Dhaaboliin warreen filannoodhaa fi kaandideetii qopheessu jedhee kanneen yaalu hundumti isaanii hooggantoonni senior officerii dabalatee mana hidhaadha kan isaan jiranii. Kanaaf hin hirmaadhu akka inni jedhu hin beeku isaan. Kana keessatti dhagaati filannoo wanta dhabee fi adda bilisummaa Oromoo fi ofiisiinis yookaan immoo kan paartiin Profeesar Mararaa Guddinaadhaan hoogganamu trapped ta'e jechuudha as keessatti. Yeroo kana ta'u amma maadha kan isaan godhanii fedhii isaaniidhaan baananii ittiin siyaasa hojjechuu hin dandeenye irratti arrabsuutti kan isaan ka'an. Maadha arrabsuun suni wayyaaneen isaanumaanii cafaccafee hojjetee ittiin fayyadamanii akka uleettutu fayyadamaa isa jiran sana isa eenyuu dabarsanii kennanii akka ergamtuu adda bilisummaa Oromoodhaaf ofiisii ta'e abjuutti kaan jechuudha. Namni nu dhagaa namni isaan dhaga'u hin dhibe sana. Namni isaan dhaga'u waan dhibee fi garamitti deebanii gara aggressive behavior deebisanii isaaniin humiliate gochuutti deebi'anii jechuudha. Fakkeenyaaf
European election observerin gareen tokko deemeetu ture yeroo tokko battee Urgeessaa turedha mindura. Yeroo deemanii dhaabolee siyaasaa in ilaalu yookaan immoo in argu akkuma protookoolii isaanii akkasidha kan mootummaa duwwaa miti. Yeroo achitti yeroo arganii eenyuun arganii turanii dhuunfaa isaaniitti jaalle batteedhaa fi jaalle Daawud Ibsaadhaan argatanii turan. Warri suni baay'ee isaan yaaddesse jechuudha mootummaa. Warri iyyuu isaan arganii deemanii walumaa galatti karaa gama isaan kanaa jiru isaaniif ibsaniiru jechuudha. Guyyaa lama immoo guyyaa sadiituun buliin Battee Urgeessaadhaan hidhani jechuudha. Eega isaanii warra EU election observerii arganiitii booda wanta jiru explain iddoo godhaniitii booda fiizikaalii argataniitii booda jechuudha qaamaan. Hin hidhaman jechuudha. Amma gaatii uggaramuun jaalle Daawud Ibsaa hiikoo adda addaa of keessaa qaba. Tokko Jeffrey Feltman kan jedhamu kan Horn of Africa yookaan immoo Afrikaa bahaa irratti kanarratti gaanfa Afrikaa irratti yeroo calqabaadhaa fi bulchiisni Ameerikaa Baayideniin hoogganamu kan inni dhaabe sababa Itoophiyaan rakkoo qabduuf rakkina isheen fiddeeni yeroo calqabaadhaa fi oversiyaan godhu invoyi tokko hojjetameera jira. Namni suni kallattiidhumaanii namoota Farmaajoo kan Somaaliyaa fi kan Itoophiyaa biyya Medii fi kan Keeniyaa kan Eertiraa Isaayyaas Afeworqiin akka diktaaterootatti kan inni kaa'ee viidiyoodhaan clearly kan inni dubbateetu jira. Filannoon kunis bu'aan filannoo kana violent ta'aa jedhee recommend godheera yookaan immoo yaada isaa dhiyeeffateera. Walumaa galatti sirni dimokiraasii Itoophiyaa keessatti kadhume ta'uu isaa kallattiidhaan inni argisiisee jira. Isaan kun silumayyuu diktaateroota ta'uu isaanii indikeet godheera. Yoo kana godhu immoo biyyoota deemuudhaa fi murteeffatan hin jira. Dursaniidhaan isaan sana baasa waan ta'eef biyyanni deemuun horni kana keessatti deemuudhaan murteeffate keessaati Itoophiyaan tokko waan taateef yeroo dhufu immoo ammas Daawud Ibsaa fa'aa Profeesar Mararaa fa'aa arguun isaa hin hafu jechuudha. Ammas Daawud Ibsaadhaan arguun suni dizaasterii kan biraa isaan irratti wanta fiduu fi dursanii nama kana uggaruutu isaan irra jira jechuudha. Namni kunis arguu hin danda'u dhufu in ugguraniiru lammaffaa irratti immoo wanta biyya sanaaf malu dhimma shororkeessituu isaan baasan irratti addi bilisummaa Oromoo waan inni baase deebiseeti mootummaa sana shororkeesseera jechuudha. Kanaaf kaniin jedhu mo'amuudha. Wanti isaan akkas godhani namni tokko qabsoo tokko keessa seene yeroo mo'amu mallattoo namni sun godhudha kan inni argisiisu. Fakkeenyaaf waa'ee shororkeessituu irratti look kana dura shororkeessituun jenne shanee jedhanii shanee maraadhaan isaan turan malee. Ani isaan yaalaa turan waraanaan balleessuudhaan isaan yaalaa turan. Wayyaanee shororkeessituu jedhanii beekan waraanaan balleessinan isaan yaadaa turan. Look utuu waraanaan balleessuu danda'anii mo'anii balleessuu miti mo'uutuu danda'aniiru ta'e shororkeessituun jedhan turan. Inni kuni desperate action waraana bilisummaa Oromoo balleessuu hin dandeenye hin balleessanii yeroo ofiif kennaniiru abjuu hin dandeenye haa turuuti ofuma isaaniiyyuu irratti gatii kaffalaadhaan isaan jiranii. Wayyaanees badeeraa qilleensarra daakuu yookaan immoo daaraa bittinfamedha jedhame sun akka hin taane eega baraniitii booda paarlaamaatti ba'aniiti mo'amuu isaanii dhugaa ba'anii maal jedhani mo'amuu isaanii isaan dhugaa ba'anii warra kaleessa shororkeessituudha hin jenne har'a all of a sudden shororkeessituu jedhan maaliif yeroo sanatti shororkeessituu jedhaniin qabsiisa tokkodha maaliif isaan ariifatanii har'a waaniin ministeeronni waanii baasaniitu booruu isaa immoo guyyaa lama sadii booda immoo paarlaamaa jedhamu sanitti dhiyeessanidha maaliif ariifatan EU observerii sun inni dura taa'anii kan securityidhaa fi kan diplomacy kan EU Joseph Borrell filannoo kanatti hirmaatamu jedhee ani murteessan jira. Achi immoo Jeffrey Feltman fa'aa immoo maadhaan inni recommend jala sararee inni kaa'ee dhimma kanarratti dialoogiin barbaachisaadha. National dialogue kan Itoophiyaa keessatti sun eenyuun dabalata jechuudha. Wayyaanee hin dabalata waraana bilisummaa Oromoos hin dabalata jechuudha. Kana wajjin irraa mootummaan kun teenyee dubbachuun du'umsa keenyadha wanta jedhanii yaadanii fi dursaniiti shororkeessituu jedhanii jechuudha. Namni kun yeroo dhaqamamaadha shororkeessituu wajjirraanii akkamiin diilii godhinuun jetta biyya kamidha kuni uummata Itoophiyaadha kan mari'atee waliigalee dhaaboliin kuni shororkeessituudha nama ajjeesaa jiru shororkeessituu wajjirraanii akkamittiin diyaaloogii goona jechuuf akka isaaniif toluu fi dafanii arreedaniitu shororkeessituu jedhan jara kana jechuudha. Ameerikaan akkasitti isaaniif yaadaadha gaaffiin guddaan. Kanaaf akkaataa itti isaanii uummata sana burjaajessuudhaaf yaalanii karaa shira kana dura irratti guddatan irratti baratan
sanadha isaan uummata irratti argisiisuu barbaadanii garuu karaa hundumaadhaan kan jalaa kufe ta'uusaa addunyaan jala kan kuffise ta'uusaa hirriba dhabuu ta'uu isaanii mo'amuu isaanii kallattiin mo'amuu isaanii innuu jedhaa ture isa nama mo'ame kan nama ajjeese jedhaan turreen nama mo'ame kan ajjeese wanta ta'eef mo'amuu isaanii ragaan kan biraan hin jiru ragaan isaanuma wanta ta'eef kanaaf uummanni Oromoo itti boonu waan godhaa jirutti proud ta'uu inumaayyuu mo'aa jiraachuusaa akka kanaatti yaaduu malee kasuma kan abdii nama kuchisiisu yookaan kan nama sodaachisu tokkoyyuu hin jiru. Mallattoo namoota mo'amanii mallattoo dhaaba mo'amuu tokko kallattiidhaan annitu argaatu jirru utuuji keenya argu mo'amuu isaanii immoo paarlaamaa isaanii keessatti dhugaa bahu. Dhugaan sun nama kamiin baame shororkeessitu jedhan akka shororkeessitu taanitu hin beekin jechuudha. Koppii isa kan dura godhan. Kanaaf karaa hundumaa mo'amaa jiru qabsoon uummanni Oromoo ta'e uummanni cunqurfamaa biyya sanaa jiru itti finiinsee deemuutu irra jiraata keessaaf alaanii jechuudha. Tole guddaa galatoomaa obbo Nagaasaa Soorii dhimmuma barbaachisaadha kan isin nu ibsitanii. Mee egaa haala taatee biyya Itoophiyaa keessatti yeroo gabaabaa kana ta'ee fi naasuu uummata keenya irra gahaa jiruuni Oromoonni biyya UK yookaan immoo Ingilaand jiranii hiriira nagaa qopheessaa jiru. Hiriira isaan qopheessan kun yoomidha maali qabiyyeensaa maal fakkaata waan quba qabdaniif isin? Hiriirri nagaa kun egaati akkuma beekamu hiriira nagaa kana keessattuu biyya UK kana keessatti utuu walirraa hin dhaabbatiin gaafa adoolessa gaafa 3 irraati kaasee hanga onkololeessa 10tti utuu walirraa hin dhaabbatiin ji'oota 2 yookaan 3 kan ta'u akka addaatti UK keessatti magaalota UK gurguddoo Scotland dabalatee utuu walirraa hin dhaabbatiin magaalaa tokko keessa duwwaatti gara si'a 3-4 akka fakkeenyaaf London fa'aa ta'e keessatti ture jechuudha. Kuni yeroo sanatti dhimmi COVID kuni baay'ee siiriyeesiidha kan inni ture hamma ta'eef garuu yeroo sana ease godhanii yookaan immoo xiqqooshee laaffisanii turan wanta ta'eef carraa sana fayyadamuudhaan uummanni Oromoo hawaasni Oromoo biyya kana keessa jiru miiraan ba'eetu sanarratti godhaa turuunsaa ni yaadatama. Sanaa booda haalli COVID kuni baay'ee siiriyees ta'ee wanti hundinuu biyya kanatti cufamuu duukaa wal qabatee namni baay'atee bakka tokkotti ba'ee waa'een hiriira nagaa kun dhorkamuun isaa mirga dhala namaa ta'uyyuu haa ta'uyyuu mirgi nam tokko hiriira nagaa ba'uudhaan mirgadha. Mirga biyya kana kenna. Situation abboon fedhe keessatti dhimmi COVID kun garuu baay'ee rakkoo guddaa waan ta'eef namni hedduun guyyaa guyyaatti du'aa waan tureef biyya kana keessattuu saba sanaadhaaf dhaabbatee ture. Amma akka carraa biyya kana keessatti laaffisaniiru baay'ee gadi laaffisaniiru keessattuu ji'a caamsaa kana guyyaa 17 irraatii kaasee jechuudha. Dursees kan laafe waan jiruuf amma gadi baasaniiru jechuudha. Wanti ta'uu qabu namni diidatti wal arguu akka danda'u lakkoofsa isaa murteessanii jechuudha. Carraa sana fayyadamuudhaan haala amma uumame kana addunyaatti ibsuudhaa fi of course addunyaan argaatu jira akka hawaasa Oromoo tokkotti biyya mirga lubbuun jiraachuu mirga dubbachuu dandeenyu mirga waan yaanne dubbachuu mirga dubbachuun freedom of speech biyya namaa kennu keessa akka Oromoo tokko isa sana entertain goonu akka sana enjoy godhaa jirrutti uummata keenyaa fi isa cuqqaalame isa dubbachuu hin dandeenyu isicha dubbachuun wanjalate uumamaan namni dubbachuu danda'uun mirga uumamaa malee mirga namni namaa kennu kana mararraa ta'uun utuu hin jiraatiin uummanni keenya kanaatis cuqqaalamee ukkaamamee jiru sanaa fi uummanni Oromoo biyya alaa jiru kun sagalee ta'uun dirqama namoomaa dirqama eenyummaa ta'uu isaa wanta hubatee kana duras sirna Addawaawii irratti waggaa hedduudhaaf cabbii keessa dhaabbatee sagalee dhageessisaa keessaaf alaan sochoosaa ture. Warrummaa nafxanyaa waanitti dhufe kanayyuu akkaataa isaan bakka taayitaa isaan akka isaan ta'an kan taasise qabsoo isaan biyyaa godhan otoo hin taane qabsoo uummanni Oromoo dargaggoon qeerroon Oromoo addi bilisummaa Oromoo karaa hundumaadhaan dhaaboliin Oromoo hundinni oofisii kafaa'uu dabalatee godheen iddoo isaan ammarra dhufanii deebisanii hojjetan kana ga'ameera jechuudha. Kanaaf hiriirri nagaa kuni ani itti saganteeffame biyya kanatti hawaasni Oromoo itti ba'uudhaaf qopheeffatee kan inni jiru jimaata gaafa 14 magaalaa London keessatti dha jechuudha. Ganama sa'a 10 irraatii kaasee hanga sa'a booda sa'a 4tti kan saganteeffameeti jiru. Hiriira nagaa kuni
ergaa yoo xinnaate lamaan sadan tokkoof keessaatti qaba. Tokkoffaa uummanni keenya ukkaamameetu jira. Command post jala jira. Marshal law'dhaan kan inni bulaati jiru. Waggaa almost waggaa 3 ta'eera. Akka fakkeenyaaf gara dhiyaa kanarraadhaatti eega Abiyyi dhufee taayitaatti sanatti dhufee keessattuu Oktoobarri yookaan Noovembarii 5 Naqqamte irratti hiriira nagaa ta'e namni 3 ajjeefame sanarraati kaasee command postiin suni seeraa ala karuma paarlaamaa asuma karaa sobaallee utuun godhiin akkanumatti enforce godhanii uummata sana ajjeesaa elektirikii ifaa internet irraa muranii waraan irratti banaa turuu isaanii ministeerri muummichaa of jedhu Dr. Abiy Ahmed ofiisaa dubbateera. Wallagga keessatti internetii 4-5 cufne yeroo waraanaa turre namni dubbate hin jiru jedhee yeroo inni dubbatee utuu yaadiin afaan isaadhaa kan baheen ture jechuudha. Kana dura waan akkasii hin jiru jedhaa isa turanii jechuudha. Kuni itti fufeera jechuudha. Kana addunyaatti beeksisu dippiloomaasiin amma isaan caccaban kun kallattiidhaanii Oromoon isa sana keessatti qooda isaadhaa fi karaa dippiloomaasii western irratti isaan irratti godhaa kun jiru sirrii ta'uu isaa recognitionii kan itti kennamu. Filannoon deemaa jiru kuni filannoo dura dhume ga'ee rizaaltiin isaa yookaan immoo bu'aan isaa beekame ta'uu isaa Oromoo kan ilaallanne ta'uu isaa Oromoo kan bakka bu'ee dhaabni siyaasaa tokko Oromiyaa keessa akka hin jirre kan mootummaadhaan deeggaramu yoo ta'e malee sana sun immoo kan itti deemoote silumayyuu biyya sana keessatti balaa guddaan dhufuu kan danda'u wanta ta'eef akkaataa warra European Unioniin filannoon suni standardii filannoo in eegu hin guutu jedhan sana mootummaan UK EU joinii gochuu qaba sana recognition akkasii gochuu akka danda'u qabu dhimma dippiloomaasii dhimma rakkoo mirga sarbama mirga dhala namaa UK fi Amerikaan waliin biyya sanarratti dhiibbaa godhaa jiran itti fufanii gochuu akka qaban hayyuu duree adda bilisummaa Oromoo dhaaba hangafa adda bilisummaa Oromoo biyya alaa kana keessatti illee dhaabni Oromoo addunyaa kana keessatti recognitionii guddaa qabu. Uummanni Oromoo ittiin jiraatu kan ittiin uummanni Oromoo biyyarraati buqqa'ee inni kaan ajjeefamee hidhame kan addunyaan beeku. Namni kuni database biyya westernii keessatti nama beekamaa ta'uu isaa kan addunyaan beeku. Uummanni Oromoo bakka uummanni Oromoo dhalli Oromoo tokko jiru addi bilisummaa Oromoo jiraachuu duwwaatu hin taane hayyuu duree addi bilisummaa Oromoo Daawud Ibsaa duuka profaayilii Oromoo biyya alaa jiru kana huddu duuba maqaan Daawud Ibsaa jiraachuu isaa suni is very important. Kana nama akkasii kana biyya keessas biyya keessa nama jiruufis biyya alaa nama jiruufis salphina wanta ta'eef nama tuffatan saree jalatti dhaanu jedhani malee akkuma calqaba jedhe Jaalle Daawud Ibsaa wanta isaan irratti hamaa godhan tokkoonsaa seenaa isaa irratti qalama gaariidhaan kan barreessu malee kan isa salphisu miti. Silumayyuu seenaa isaa irratti kan boonsu dabalaafii jiru malee isarraa kan gadi buusan hin qaban. Nama sana hin beekan jechuudha. Inni nama du'arraa hafe du'a hin sodaanne. Oromoon irra qabsaa jiru. Isa du'arraa jalaati baasuu duwwaa miti. Isaan miti inni guddaan ofiisaadhaaf akka sabaatti jiraachuudhaaf. Wanti amma Oromoo irratti dhufaa jiru kun seenaa keessatti kan argine hin beennedha. Utuu ilaaluuti Oromoo bakka adda addaatti cabsaniitu sirna afaan tokko duwwaa dubbatu. Sirna Oromummaa balleessu. Systematically miti kallattiidhumaani kana goona jedhanii election debate irratti yeroo isaan kana dhiyeeffataniitu filamuu qabna jedhaniitu uummata biyya sanaatti dhiyeeffatan irra geenya wanta ta'eef is a make or break jechuudha. Amma wanti amma Oromoon irratti deemaa jiru. Kanaaf hiriirri nagaa kun kana duukaa wal qabata. Kun immoo humna jabina hawaasa keenya biyya alaa jiru, uummata Oromoo biyya alaa jiru, biyyoota adda addaas kan jiru humna jabinadha kan inni ta'u. Oromoon akka kanaatti dhiibbaa adda addaa mootummaa sanarratti gochuu hin danda'a. Isaan hin shororkaa'u. Bu'aansaa wanta lama yookaan sadi. Tokko akkuma isin jedhe dhimma dippiloomaasii irratti qaamoliin beekuu qaban beekuu akka qaban karaa barreeffamaas karaa hiriira nagaadhaanis. Inni lammaffaan maadha? Hiriirri nagaa Oromoon biyya alaatti ba'uu waa dhaga'an embaasonni nafxanyaa akkuma jirutti
Kapan isaan godhan ajandaan biraan qabanii keessaan isaan wal godhan isaanillee shororkeessuudhaaf instability isaanii akka isaan rukutaman gochuudhaaf akka isaan ajandaa kan biraa kana godhatan godhachuu hin danda'a Oromoon jechuudha. Kanaaf dhiibbaanni kanarratti gochuu fi bu'aan isaas immoo vaalii gurguddaadha kan inni qabu. Kana laallateedha kan hiriira kana itti qophaa'amee itti deemamaa jiru magaalaa London keessatti gaafa jimaata isaanuu fuuldura jiru kana jechuudha. Galatooma obbo Nagaasaa hordoftoota keenyaa kun walabummaa News Network sagantaa marii keenyaati. Obbo Nagaasaa egaa yeroon koos gabaabaa jettee waan natti himtaniif gaaffiif deebii isiniif godhe gabaabaatti kanuma fakkaata. Yoo dhaamsa qabaattan ergaa qabaattan waa'ee hiriira kanaas uummata Oromootiif addunyaa fi haala biyya Itoophiyaa keessatti naasuu guddaa uummata keenya irratti uumaa jiru kanas yoo ergaa qabaattan daqiiqaa lamaan tokko isiniif kenna. Galatoomi waan inni jechuu qabu jedheera kanarratti galatoomi carraa sanaaf waa'ee hiriira kana laalchisee Oromoon biyyoota adda addaa jiru qoba qaba. Biyyoota gurguddoo akka Ameerikaa keessatti biyyoota kabraa keessatti iddootti hiriirri nagaa sababa COVID kanaadhaaf gaayidaansii COVID government gaayidaansii COVID-19 sana duukaa biyyoonni adda addaa seerota adda addaadhaan isaan qabanii yeroo isaan itti lookdaawunii godhaniif gadhiisanii yeroo adda addaadha iddoodhuma adda addaatti akkuma kan keenyaa carraan kun walirra dhufee kan ta'u yoo ta'e iddoo hundumaatti akka isaan qophaa'aa jiranii qubanan qaba sun itti fufuutu irra jiraata bakka adda addaatti uummanni Oromoo biyya alaa jiru kuni biyyoota westerni kana keessa haalli bulchiinsaa dhimma constituency based dha namni tokko naannoo tokko filamee inni paarlaamaa seenu naannoodhuma sanaaf inni fayyadu nam tokko akka dhuunfaatti sana constituency sana keessa jira wote MP yookaan bakka bu'aa mana maree naannoo sanaati deeme sana qaamaanis yoo ta'e barreeffamaan arguu danda'a deebisuudhaaf isaan immoo dirqama qabu akka seeraatti kanaaf dhimma Oromoo kana akkaataa itti karaa hundumaadhaan dhiibbaan irratti godhame paarlaamaa adda addaa keessatti ishuu akka inni ta'e akkuma kan naannoo Tigraay godhamu akkuma kana duras ta'aa ture itti gochuun uummata Oromoo biyya alaa jiru kanarraa eegamaadha walitti immoo dhufee akkuma kana sagalee ta'uun irraa eegamaadha barbaachisaadha uummata biyya jiruuf hamilee ta'uun baay'ee barbaachisaadha uummanni keenya biyya jiru immoo abdii kutachuu yookaan wanti laphee cabsisiisu hin jiru. Yes, namoonni waan nama jalaa ajjeefaman, mucaan waan nama jalaa ajjeesan, laphee nama cabsu, nama boosisu, nama dararuu hin danda'amu. Garuu kun mallattoo kufaatii mootummaa sanaa malee mallattoo kufaatii uummata Oromoo tasumaan agarsiisu jechuudha. Biyyoota hedduutti mootummaan akkas shororkeessisu yoo waa baduu ga'udha. Kanaaf uummanni Oromoo mo'aa jira malee mo'amaa hin jiru. Ana kan amanutti. Mo'aa jira mo'amaa hin jiru. Keessattuu karaa humna isaa jabeeffachuu waraana isaa jabeeffachuu keessattuu biyya kana keessa kan jiru biyyoota alaa keessa kan jiru waraana hidhachiisuun seera addunyaa ala miti yookaan wanjala miti namni tokko self defense kan jedhamu jira seeruma abbaa fedhe keessatti jechuudha. Kanaaf Oromoon humna yoo godhate ajandaa isaan nuu kennan keessaa baane ajandaa kennuufii dandeenya. Ajandaa impaayera sana keessatti Oromoon rakkoo isaa filachuudhaaf achi keessa taa'ee mari'atu keessaa baane isaaniin finne ajandaa kan Oromoo keessa keenye mariisisuu hin dandeenye jechuudha. Yoo maal ta'e waraana isaadhaan hojjabaate humna isaa hojjabaate jechuudha. Kanaaf inni biyya alaa jiru waraana bilisummaa Oromoo wajjin dhaabbachuu qabsoo uummata Oromoo godhu duukaa dhaabbachuu hooggantoota isaa kana yeroo hundumaa jala bu'eetu hordofuudhaaf sagalee ta'uudhaaf mana hidhaadhaati baasisuu danda'u. Uummanni Oromoo uummata guddaadha. Sagaleedhuma takka iddoo tokko dhaabbatee sagaleedhaan yoo dhageessellee lafa kana mana cabsuu kan danda'u sagalee walitti yoo fide jechuudha. Kanaaf akka kanaatti bigger picture ilaaluutu irra jiraata uummanni Oromoo kan hin jedhuun ergaa dhaammachuu barbaada. Hedduu galatoomi. Tole galatooma egaa obbo Nagaasaa Soorii afeerraa walabummaa News Network kabajanii yaada gabaabaa fi marii gabaabaa nu kennuu keessatti guddaa galatoomaa isiniin jedha. Sagantaa keenya isattaanutti yoo walitti dhufnu marii bal'aa gochuu dandeenya. Kanaaf galatoomaa isiniin jedha. Hedduu galatooma walabummaa News Network wanta yaada koo akka inni sin faana qoodda uummata koodhaaf qoodu afeeruu keessan fi ammas irra deebisan sin galateeffadha galatooma. Tole hordoftoota keenya kun walabummaa News Network sagantaa marii keenya har'aa kanumaan goolabna nagaatti.